labsiin koronaa yookaan ammoo labsii yeroo muddamsaa mana bahuu nam dhowwu akka seeratti Minnesootaan labsii yeroo muddamsaa executive order pirezidaantiin mootummaa naannoo Minnesootaa Tim Walz labsi jal jirti. Gavarnariin yookaan bulchaan labsii yeroo muddamsuu namni hundi dhukkuba koronaa ittisuu fi mana hin bahina jedhee ajaja dabarsee labsee jira. Kanaafuu namni mana hin bahina kaa jedhu san jal jirti. Garuu namni ijjeefamaa namni waan ijjeefamee jiruu fi dallansuun Minnesootaan odoo bifaan halluun yookaan ammoo amantiin gargar hin bahinu namni hundinuu haqaa fi gabbahee dubbatee lolee jira jechuudha. Namni hunduu gabbahee bakka achitti hiriira sunitu argitan gurraacha, adii, Eeshiyaa, Latiinoo namni waa'ee haqaa isi yaaddesu hundattuu argame mootummaa Ameerikaa gabbahanii balaaleffachaa jiran jechuudha. Ijjeechan akkasiin balaaleffatama. Minisoota waggaa lamaan duratti Filaandoo Kaastil namni jedhamu magaalaa Seen Antoni qarqara Seen Pool gubbaa kan jirtu karaa Larpenterii fi Firaay jedhamu gubbaattu ijjeefamee ture. Namni kunin odoonni intalisa daa'imsa waggaa lamaatii fi jaalallee isaa yookaan girlfriend isa wajjin makiinaa oofaa jiru poolisiin dhaabee achiin boodattu namichi kun qawwee qaba. Hayyama qawwee kan keetti naa gabbaas jedhee hayyama qawwee isa gabbaasuuf jedhee rasaasitti dhukaasee ijjeesse jechuudha. Yaanes namni jedhan poolisiin namadii sun dhumirratti bilisaan gadhiifame. Yeroo sanittidha girlfriendiin gurbaa kana ka Filaandoo bir ta'aa turte ijjeecha isaa kallattiin yookaan ammoo suududaanii feesbuukii gubbaatti qajeelloo dabarsaa turte waan sun addunyaa waliin gahe kukkun hunduu maalidha dubbiin Filaandoo Kaastiliitii fi dubbiin hedduun ka'amme tahaa jirtu Ahmed Arbery akkasumas dubbiin Trevor Martin ka Zimmerman Floridaatti ijjeessa kukkun cuftu dallansuu waan qabduu fi ijjeecha nama gurraacha harka poolisiitu haqin argatu jedha ummati kanaan dallanee bahaa jira kanattu ummata akkas yaasee jira jechuudha. Miidiyaan addunyaa kana wal harka fuudhee haasawaa jira. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana bulchiinsi Abiy Ahmed bakka hedduutti nama ijjeesaa jira. Nama ijjeesee morma irraa muranii ijjeesanii hojjeta nama beekamaa tokko mootummaan falmitoota deeggartee jedhee ijjeesee reeffisaa gabbaasee waraabessaaf darbatee bira deemaa jira. Miidiyaan biyya haasawaa hin jiru, falmiin godhamaa hin jiru, ummati taa'ee qaqqalamaa jira. Oromiyaa keessa wanti ta'aa jiru kana. Haati jechuun mucaan isii biraa qabamee nyaata qabattee fi deemtu reeffi mucaa isii ijjeefamee kamaramee ciisu argite. Akka Lalisa Tafarii Wallaggaatti haawwan Wallaggaa waggaa guutuu booyaa ba'an barattoonni Oromoo kan yuunivarsiitii naannoo Amaaraa waggaa guutuu du'anii maatiin haawwan adda addaatti duutii galaa turte. Ka Oromoo keessa jechuun yoo namni ijjeefamuyyuu lubbuu warra kana dantaa gatii waan takkaa hin qabdu miidiyaan biyya naasa'u namni lama naannoo Tigraay keessa ijjeefamee jedhamee kalee lafti sochee miidiyaan federaalii faanaa EBC ETV'n cufti wal jala fuudhanii odeessaa turanii fanqil jedhanii sochii Tigraay sun hafarsaa turanii har namni Oromoo guyyaa guyyaan qaqqalamu miidiyaan biyya hin dubbatu lubbuun Oromoo hagas gatii hin qabdu bakki hin qabdu kabaja hin qabdu. Oromoon ammas Itoophiyaaf akka inni qoraan tahee tokkummaa Itoophiyaan jiraachuu fi wareegama tahee hoolaa waaqa tahee akka inni itti fufu Abiy akka inni fedhu argaa jirra. Daawwattoota jaalatamuuf kabajamoo kanaaf falmitoonni Oromoo yeroo ammaa kanatti harki maratanii ta'aa jiranii ijjeechaan kun tokko warralleetti galuu warralleetti dhufuu deemtee jechuun nu argaa jirru. Kanattuu jira jechuudha. Kun ammoo dhaabbachuu danda'u qaba. Falmitoonni Oromoo kanaan durallee waan kanaan nu gahee dadhabu warrattu bilisiginnaan yookaan OPDO'n wayyaaneen Oromoo cunqursuuf ijjeesuuf dhaabbattee aangoo fuudhee aangoollee argattee jennaan Oromoo ijjeesuu cunqursuu hin dhiisne kanattuu jira. Kanaafuu Oromoon falmitoonni waliin dhaabbatanii tokko ta'anii falmachuutu irra Oromoo baasaa jennee dubbanna. Kanaan walitti qabatee falmitoonni Oromoo walii ta'anii dhaabbachuu qabanii Oromoon falmachuu qaba. Ameerikaallee odoo labsii yeroo muddamsaa ka koronaa vaayirasii jirtu namni falmachaa jira. Namni callisee ijjeefamu irra dhiitachaa du'u wayya sila lubbuun ba'uun ooltu. Falmitoonni Oromoo mootummaa kan of eeggannoo kananiif waliin dhaabbatanii tokko ta'anii yoo mootummaa waan kana hin dhaabne taate falmii biyya guutuu akka yaaman dubbachuu danda'uu qabanii. Kun odoo kanumaan jiru waggaan 20ffaan caamsan 20 dhiifama. Caamsan 20 mootummaan dargii itti barbadaa'ee bara 1991 caamsa 20 akka herrega Itoophiyaatti yookaan ammoo caamsa 28 bara 1990 takka yookaan caamsa 20 bara 1983 akka Itoophiyaatti mootummaan dargii kan Mangistuu Hayilamaariyaam barbadaa'ee Mangistuun aangoo gadhiisee baqatee Zimbaabuweetti gale karaa Naayiroobii Keeniyaatiin. Waggaan suni kun har'a dhufee jira. Caamsan 20 kun akkamittuu kabajamaa kan jedhu falmii kaasee jira.
guyyaa cunqursaanii sabaaf sablammii itti dhaabbatee guyyaa sabaaf sablammiin ittiin of bulchuu jalqabdee jedhee warri wayyaanatii fi warri federaalistii deeggaraa jedhanii guyyaa kan yaadachaa jiranii wayyaaneen kabajaa jira gareelleen wanni guyyaan kunini guyyaa nafxanyaan yookaan waraanii Mangistuu Hayilamaariyaam kan ilaalchi nafxanyummaa gubbaatti hundaa'ee mirga sabaaf saba awwaalaa ture itti fonqolfamee jedhanii dhaadheessaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiyyi kun akkamitti waan kan laala yoo jennu burjaajii hedduutu jira guyyaan kun akkamitti laalama yoo jennu miidiyaan Itoophiyaa wanni inni dubbachaa jiruu fi bulchoonni naannoo adda addaa wanni isaan dubbachaa jiranii waan akka malee nam ajaa'ibu ejjannoo mootummaa ayyaana kan gubbaatti guyyaa kan gubbaatti maali yoo jettee ilaaluu barbaannu akka malee nam dhiba. Dhaabbata pireesii Itoophiyaatti dhaabbata pireesii Itoophiyaa ka Daani'el Kibret faatii keessa jiran. Daani'el Kibret ka sagalee paarlaamaa oduu hin argatinu Abiyyi keessa keewwatee ግንቦት 20 የቀውሶቻችን መባቻ ጀደ ኢብስ ባሴ ጅራ ግንቦት 20 የቀውሶቻችን መባቻ ይደኒ ዳንኤል ክብረት ፋቲ ኢብስ ባሰነ ጅራ ግንቦት 20 የግልብ ትንተናና በፈጠራ ትርክት ላይ የተመሰረተ አማጺና አጋችን ለአገዛዝነት ያበቃ እለት ነው። በነገራችን ዛሬ የምት ዋንጀራን ግንቦትን ዲዳማ ዮካን ጫምሳን ዲዳማ ጉያ ወሪ ዳራ ጉባቲ እቹን ዳራቹን ሰባብ ሰብላሚን ጭንቁርፈሜ ጀሩ ወሪ ሃሰው ዳራ ጉባቱ ዱፌ አንጎ ቀበት ሪጴለሎ አያሱን ጉባቱ ጫምሳን ዲዳማ ከመ ያዳተሙ ቀባ ጉያ ቢሊሱማን ኤርትራን ይጠርጋተ ጉያ ኤርትራን ወጥዳምነ ግንቦት 20 ኤርትራን እና ህዝቡን እንድናጣ አበክሮ ህዝብ ውሳኔ ተሰጠበት ባህር በር ያጣንበት የ3000 ዓመትና ከዚያ በላይ ታሪካችን ወደ 100 ዓመት የወረደበት ጥንታዊው የሀገረ መንግስት ታሪካችን የተካሄደበት ስንቶች በዱር በገደሉ የተዋደቁለት ሰንደቅ ጨርቅ ተብሎ ዱቄት የተቋጠረበት ጥላቻን ልዩነት የተቀነቀነበት የጋራ ታሪክ ብሔራዊ ጀግናና ምልክት ወይም አይከን እንዳይኖረን የታወጀበት ሀገራዊ ህዝባዊ አንድነት የተወገዘበት ጥቁር ቀን ነው ይላል በረሰን ተገተሪ ዋን ነፍጠኛ ዳንኤል ክብረት ፋቲ በረሰን አብይ ፋቲ ግንቦት 20 ኤርትራንና ህዝቡን እንድናጣ አበክሮ ህዝበ ውሳኔ የተሰጠበት የባህር በር ያጣነበት የ3000 ዓመትና ከዚያ በላይ ታሪካችን ወደ 100 ዓመት የወረደበት ጥንታዊ የሀገረ መንግስት ታሪካችን የተካሄደበት ስንቶች በዱር በገደሉ የተዋደቁለት ሰንደቅ ጨርቅ ተብሎ ዱቄት የተቋጠረበት ጥላቻና ልዩነት የተቀነቀነበት የጋራ ታሪክ ብሔራዊ ጀግናና ምልክት እንዳይኖረን የታወጀበት ሀገራዊ ህዝባዊ አንድነት የተወገዘበት ጥቁር ቀን ነው ጀዳኒ አካሲኒ ጉያ ጫምሳ ዲዳማ ከን አካሲነክ ያደኑ ዋንጀዱ ዳባትኒ ፕሬስ ኢትዮጵያን ፕሬስ ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ከዳንኤል ክብረት ፓርላማ ሰጋሌ ነርጋቲን እንዱባቲ አብይት ሙደሰን ኢብሳ ጎሴ ከና ከነፈቹ ኢብሲ ኩን ጀነሞ ሞቱማ ጀነሞ ከዳንኤል ክብረቲ ጀነሞ ማለክ ጀነማ hingalu garu guyya ኤርትራ itidamne guyya sena waggakum sadi itidamne guyya galgal galana itidamne guyya senan kenna waggakum sadi dibbi tokkottu gaddebiye guyya alaban Ethiopia wareegama qaqali meeqan dhufe carqi jedhame daakun ittini marame guyya sun itti dhufne guyyaa jibbiinsa fi hammeenya fi addaddummaan itti faarfame kun jechuun mirga sabaa fi sablammoota uummata ka jennu kan jibbiinsa zareenyinnet liyuunnet xilaacha jedhan warri seenaa walii guyyaa itti dhabne guyyaa goota walii itti dhabne goota walii jechuun Minilikii yoo hin faarsine goota walii hin qabdu jechuudha Atse Tewoodiroos yoo hin faarsine hayyoota Oromoo abbootii gadaa ugaazotaa fi amiirota Somaalii fa'aa faarsitu gootota Affaar kun goota Itoophiyaati miti guyyaan tokkummaan uummataa itti balaaleffatamee jedhan tokkummaa uummataa jechuun tokkummaa warra nafxanyoota jechuudha akkasittuu dhaabbatii pireesii Itoophiyaa ibsa kennee ibsi baasee ejjannoo mootummaa eessakki tahee beekuun nam dhiba karaa biraatiin Abiyyi ammoo maal jedhe Abiyyi waan ni jedha dhageeffadha wanni wal dhaba mootummaayyuu harkaa hin qabu Abiyyi mootummaan isa nam birattu harkaa qaba mootummaa Abiyyi nam birattu harkaa qaba wanni Abiyyi jedhe ግንቦት 20 የዘመናዊት ኢትዮጵያን ታሪክ ከቀየሩ ዕለታት አንዱ ነው ጀደ ጫምሳን ዲዳማ ሴና ኢትዮጵያ አም ጅርቱ ዋን ጅጅሬ ከሰ ጉያ ተኮ ጀዳ ቢጅ ዳንኤል ክብረት ሰግ ዋን ብራ ሐሳዋፍ
mootummaan namichi harkaa hin qabu. Namichi akkuma Yohaannis Boyyaaloo itti gaafatamaan yookaan ammoo itti gaafatamaan sekreeteriyaatii adeeppaa duraanii jedhee hoomacha durum taa'ee hoomachi malee hooma harkaa hin qabu duubannuttu jira akkuma jirsan duubaan ka jiru Daani'el Kibret ግንቦት ሃያ ከድሮት አንጀረን ሱኒኒ አብያሞ ግንቦት ሃያ የዘመናዊት ኢትዮጵያ ታሪክ ከቀየሩ ኢለታት አንዱ ነው ሴና ኢትዮጵያ አማን ተነጅርቱ ዋን ጅራም ከሳ ጫምሰን ዲደማ ጉያ ተኮ አብይ ጀዴ ዱባታሜ ጅራ ከራብራት ደሞ ቡልቻ ናኖ ሶማሌ ሙስጣፋ ዑመር ካወር አማራ ወጅየሮ አማተና ሀሪሮ ጪማ ኡሜ ናኖን አማራ ከብናልፍ አንዱ ዓለም ተጋፈተማን ሴክሬታሪያቲ ብልጽግና isa jajjabeesse angootti fide ilaalchi Itoophiyaa karaa isaatiin angootti finna jechaa jiranii ግንቦት ሃያ የሶማሌ ክልል ህዝብ ካስገኘለት ጥቅም ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል ጫምሰን ዲደማ ኡመተ ሶማሌቲፍ ቡዋ ቡሰጫል ሚዳይሰቱ ጫላ ጀደ ኡመቲ ሶማሌ ኢትዮጵያ ዱሬ ከሰት አፋኒ ኢሳ አዳን ኢሳ ከበጁ ዋን ተካ ሂንቀቡ አም ናኖ ሶማሊ ከይዳን ከይትኑፍ ቡልቻን ቀበኒ afaan Somali aadan Somali beekamtii qabdi amantii warra beekamtii qabdi ofiinuuf bulchuu argatanii heera qabanii paartii dhaabatan namtichi kun nama paartii naannoo Somali diigee biltsiginna jalattuu galchuu barbaadu